yeroo mootummaan Abiy jigaadhaa jirtu kanatti Oromoon yeroo Itoophiyaan bittinnaawaa jirtu kanatti Oromiyaa ijaaruudhaaf waa lama waan godhuu qabnu. Takka warra diasporaa laaltii keessattuu hayyoota keenyaa kan lamadaa qeyroo biyyaan laalti. Ijoollee biyyaa hayyoota biyya keessa jiru dargaggeessa barate qotee bulaa dafqaan bulaa kana hunda hammatti tun garuu Oromoota biyya alaa kana laalti. Keessattuu hayyoota keenya waan godhuu qabnu lama gurguddoo yeroo mootummaan takka jiguudhaaf deemtu gaafa TPLF jiguudhaaf harkaa qabachaa turte ala kanaa waan takkaa godhamaa ture. Waan hin xumuramin tan eegallee dhiifnee jira. Oromoo leadership convention jennee waan takka eegallee akkamitti Oromoon tun biyya fi ijaarachuu dandeessi. Oromoon humna baratte hangam qabdi, humna biyya bulchuu dandeessu hangam qabdi jeeti hayyoonni ala kanaa walitti dhufee garaagarummaa siyaasaa dhiphifnee akka Oromotti Oromiyaa ijaaruudhaaf maaltu nurraa eegama wanni jiru mariin bal'oon deemaadhaa turte lafa alaa kanatti Oromoo leadership convention jedhamee. So wanni sun hin xumuramne osoo sanuma olii gaditti yeroo afur godhamee walga'iin gurguddaan abbootiin amantii hayyoonni hundirraa hirmaate yeroo afur godhamtee osoo xumura hin argatini TPLF jiid gaafa TPLF jiiddu Oromoon qophii qabaachaadhaan turre maal taane OPDuma amata 27 ummata keenya fixaa turte amanneeti tiib lammaa magarsaa Abiy jennee harka dhooyinnee fi amaanaa dhiiga qeeyroodhaa fuuneetuma harka OPDodhaa keenyee jechuudha. Amaanaa dhiiga qeyroo fuuneetuma harkuma keenyaan harka OPDodhaa keenya. Kuni dogoggora sheenaa zalaalam nurraa hin baane taatee nutti haftee jechuudha. Harkuma keenyaan fuuneeti qabsoo qeyroon kumaantamaan irra wareegamte harka OPDoo keenya maaliif waan qophii qabaachaan turiniif waan biyya jaaruudhaaf yookaan biyya hogganuudhaaf yookaan biyyaan deemuuf qophiin ta'iniif OPDootti amaanaa kennannee OPDoon amaanaa firra nyaattee arraan tana akkuma bartetti nama keenya afaan deebitee nama keenya halkanii guyyaa hirrii wal horkitee ajjeesaadhaa jirti. Kan dagatina amma hoo ammaas mootummaan Abiy osoo ooleen bulin jigaadhaa jira. Mallattoo jiguu isaa hedduu harkaadhaa jira. Tigraay baate akka biyyatti chibaatee jirti. Naannoo Amaaraatii fi naannoon Tigraay Amaarummaadhaa fi Tigrummaadhaa wal dhawaa jiran lafarratti. Lafti tun naammaltee siin balleedhaan Amaaraa fi Tigreen lafarra wal dhawaadhaa jiran. Naannoo biraa hunda lola akkanaatu ho'uudhaaf ta'a. Uummanni Oromoodhaa hoo arraan tanaas akkuma gaafa TPLF qeyroon kophaa jiisitee qabsoo qeyroodhaa OPDodhaa fi nafxanyaa dhaalchifnee harka marannee teenyetti ammaas harka marannee teenyamoo maal godhuu qabnaa waan juun tuqaa lama wanni irraa dubbachuu barbaadeef tuqaa lama gurguddoo waan kanaaf hin kaasuu barbaade dhageeffadhaa. Yaani kun maybe hedduu keessaniif hin galu tahaa garuu hedduu barbaachisaa. Lafa alaa kanatti hundinuu Abiy irratti dhagaa harree xiyyeeffannaan keenya maantana warra Oromoo jeesaadhaa jiru OPDoo gantoota kana Oromoo irraa kaasuu qofa ta'ee jira. Xiyyeeffannaan keenya haasonni keenya hojiin keenya hiriirri nuti baanu wanni nuti mari'annu hundinuu akkamitti mootummaa tana ifirraa kaafnaa qofa. Hogguu mootummaan tun kaate akkamitti mootummaa teenya mootummaan daddaa'ine mootummaa Oromoodhaa ijaarachuu dandeenyaa waan jiru irraa haasawaadhaan jiran hayyoonni keenyaas beektonni keenyaas warri silaa ummata kanaaf ni laalatan ni dubbatan jennee aannuus xiyyeeffannaan isaanii akkamitti sirna nafxanyaadhaa kan Abiy deemuu kan ifirraa kaafnaa malee akkamitti
qabsoo Oromoodhaa tan bara dheeraadhaaf deemaadhaa turte tana tartiibaan galmaan geenyee goolamnaa waan jiru yaadaadhaan jiran kun mareetamaadhaan jiru waltajjiin akkasii deemaadhaatis hin jirtu waltajjiin akkasii godhamaadhaa hin jirtu hayyoonni keenyaas warreen miidiyaarraa haasoonis warreen lafarratti hojii mareennuus hundinuu yaadni isaanii garaa kan hin jiru garam jira akkamitti abii kaafnaa qofa kuni emotioniidhaan deemuudha emotioniidhaan aarteetuma wanni aariidhaan deemtu waan itti deemtu kana ni barbadeessita akkuma gartee qeeroon TPLF gooyetti ni barbadeessita garuu waan san booda aanuuf ifin qopheessine jechuudha waan itti aanuuf ifin qopheessine jechuudha ammaa sooniin mul'ata akkas yoo hayyoonni Oromoodhaa ta duraa takka yoo hayyoonni Oromoodhaa hatattamaan osoo ooleen bulle walitti dhufee hegeree Oromiyaa akkam jaaruudhaaf teenya humna akkamiin jaaruu dandeenya akkamitti Oromoodhaa fi Oromiyaatti tasgabbii uumnee biyya waartuu biyya dhaabbattuu ifiin bultu hundeeffachuu dandeenyaa jedhanii yeroo marachuu qaban amma tahuu qaba osoo ooleen bulle Oromiyaa ijaaruudhaaf humna akkam nu barbaachisa humna baratte humna waraana Oromiyaa Defense Force humna baratte ta Oromoodhaa ta strateejii lafa keessee hegeree biyya tanaa hundeessu lafaani qabnaa yoon qabaanne akkamitti uumachuu dandeenyaan marii arraan tana diyaasporaadhaa fi biyya keessa hayyoonni jiran walitti dhufanii irratti marachuu qaban jechuudha ta kana kaaniin waa'ee humnaati humna Oromoodhaa jabeessuu humna ittisa Oromiyaadhaa fi Oromoodhaa woboo jechuudha san jabeessuudhaaf kuni gaafii ummanni biyya keessa jiru qeeroodhaa fi qarreen if gaafachuu qaban arraan tana Itoophiyaan diigamuun tuni saboota biraa hundaaf akka gaarii galtee jirti saba Tigreedhaatiif galtee jirti Itoophiyaan diigamuun saba Amaaraatiif galtee jirti afaaniin Itoophiyaa jammalee silaa lafa raayyaa fi walqaayit irratti hin lolan silaa dhugumaan Itoophiyaa kan jedhan taate lafa walqaayitii fi lafti raayyaa teenyaan jedhan maaliif Itoophiyaan guutuunuu tasaaniiti amaarummaanuu silaa Itoophiyaa guutuu falman malee gaddeebanii walqaayitii fi raayyaadhaaf hin falman walqaayitii fi raayyaa falmuun isaanii maal garsiisa Itoophiyaan diigamtee jirti lafuma gartee nuun moggaafamte lafuma naannoo keenya naannoo Amaaraa tanaa bal'ifannaadhaa fi Amaarris qabsu jira jechuudha Oromoo irratti ol saamnee Tigre irratti gassaamnee Affaar irratti ol saamnee lafa tana lafa Amaaraa tana guddifannaadhaaf qabsu jiran maaliif warri Itoophiyaan diigamteen galteef biyya irratti hafuudhaa ta'an biyya beekan biyya ifiisan ijaarrachuudhaaf falmaadhaa jiran jara keenya kana qabadhaa sammutti Tigraay baatee jirti Tigraay baatee humnaan baatee wuli deebitee qaama Itoophiyaa tahuu hin dandeessu kana Abiyyiillee ragaa bahee jira Abiyyiilleen ummata dajan ከማይሆነን ህዝብ ለቀር ወተን ደጀን ወደሚሆነን ህዝብ ተመለስን ጄቲ አብይቱ ረጋ በሄፈች ኡመኒ ትግራይ ኢትዮጵያ ገረገሌ ጅራ ኡመኒ ትግራይ ኑን ፈዱ ኑጅቤ ጅራ ቲፔሎ ቆፋሚቲ ኡመተ ጉቱ ኑ ገረገሌ ኡመኒ ኑ ገርጋራ እንጅሩ ኡመኒ ዱባን ወራና ከናፊ ኡመተ ትግራይ ራ አብዲ ደምኔቲ ኡመተ አማራ ከይሰ ገደብኔ ጄ አብይቱ Tigray kutte ragaa bahee jira kunga warri Itoophiyaan bittinnoyte Itoophiyaan hin jirtu Itoophiyaan diigamteen galteef if qopheessaadhaa jira biyya fi ijaarrachuudhaaf biyya fi qe'ee fi ijaarrachuudhaaf if qopheessaadhaa jira beekadhaa warri namesniim kuni warra Itoophiyummaan isaan gubbatti hundoyte Tigreedhaa fi Amaaraatu Itoophiyaan diigamtee jirti tabattinaalle cheellachim akkamitti keessaa qe'ee teenya ijaarrachuu dandeenyaa isaan tochaa jira warra Itoophiyaa ifiin jiru nuti warri Itoophiyaa ifiin hin jenne warri Itoophiyaa ifiin jechuu suunutti ulfaatu Oromoon warri gabrummaa Itoophiyaa jala amata 150 ol ture arraan tana qophii akkam godhaadhaa jirtan biyya keessatti qeeroo fi qarreen humnati ha Oromiyaadhaa jibeessuudhaaf woboo jibeessuudhaaf maaliif hegereen teenya deemtee Afrikaa keessatti nama humna qabu qofaatu mataa ol qabatee jiraachuu danda'a tana sammutti ifima
nama humna qabu yoo humnan qabaanne boru guraageedhaan lafaa keessa miti saba xiqqaa kanaatu akkuma Tigreen xiqqoon tun namni mileen jaha ama diidamee torba gowwaa keenya akka baaduulaadhaa kana akka Abiy Ahmed kana ergatee nama keenya jeesaa nama keenya saamaa turetti arraa sabni xiqqaan lafaa ka'ee akkas nun godhu maal qabna sigalee warantii maal qabna jara keenya yooni humnan qabaanne yoo humnaan ifin qopheessine yoo waraana mataa keetii jaarattee hin qabaanne Afrikaa keessaa miti addunyaattis kabajaan qabdu hanqinni Oromoon wanni finishingii irratti yeroo hundaa'u Oromoon luuz gootuuf wanni qabsoon teenya gara xuuraa geessee guuxumurre jenne diinni norkaa fudhatuuf dheengadda fakkeenya fudhata 2018 gaafa qeeroon TPLF moote qeeroodhaan moote haga deeqaa maayyiidhatti sabni hundinuu dhokatee ta'aa ture gaafa qeeroon alaa kophaa dhumtu Finfinnee keessaa kophaa rashanan gaafa qeeroon harka qullaa dhumaadhaa turte sabni hundinuu harka maratee ta'aadhaa ture mee hundi harka ta'aa ture garuu maayyirra TPLF kufteen eega galtee TPLF qaartee jirtee galtee fannoo lafaa kan amaaris kunis lafaa kee zarmaa jee guraay lafaa kaatee kunis lafaa kee edaanuu TPLF kuffisuun hin dandamaa Oromoon kuffiftee teenyeen eeynu haanee gartee akka warri wajji hirmaatee fakkeessu qabeeyyii lafaa kan warri kun ifjaaraa ture lafayatti laal amaarri nama fiidhachaa ture nama saanii kan naannoo Amaaraatii miti kan naannoo Oromiyaa keessa jiru qawweetti dheetii leensaa turan fakkeenya seetaanoo Dirreedhaadhaa fudhaa Harargee keessa seetaanoo Arsii keessatti seetaanoo karaa Asallaa kanatti karaa Dirreedhaa keessatti yakka isaan Oromoo irra dalagaadhaa turan hubadhaa don't forget lafa jalatti ifjaaraadhaa turuu isaaniitu gaafa qabsoon TPLF irratti goonu kara xumuraa as deemtu lafaa ka'anii qabsoo teenya OPDO nuti amaanaatti kennine amaarri dhaqee jarri kun ergamaadha ama 27 diinaaf ergamaa turanii nutis jara kana ifi qabnee ergachuu ni dandeeyeeti warra gowwaa akka Abiy Ahmed kana maal godhan akkuma jarri Tigreedhaa kalee qabee ergachaadhaa ture akkuma kalee Abiy Ahmed faan ol aantummaa nama Tigraay yookaan Tigraay eeguudhaaf uummata Oromoodhaaf fixaa turan nuti hoo maaliif itti faayidu jedhanii nafxanyaan lafaa kaatee OPDO tana arra isaantu ergachaadhaa jira kuni OPDO tukkas nu godhee chuun deenya OPDO nu godhee OPDO duraan beenya OPDOon bakkuma hambaan jiru dhaabbatti bakkuma wanni nyaatan jirtu bakkuma wanni saaman jirtu bakkuma namni waa ergatu jiru dhaqanii ulaa dura dhaabbatanii maaliin sii godhaa eessan ergattaa isaan akkaataan itti uumamanii fi guddatan kana OPDOon Abiy Ahmed garuu dogoggorri guddaan keenya nuutu if dura if hin qopheessine nuutu akka OPDOon qabsoo Oromoodhaa dhaaltee nafxanyaaf geessitu ha godhe dadhabbii keenya malee jabina OPDO yookaanis jabina jaraatii miti so ammaan tana akka wanni sun hin deebine akka dogoggorri kaleedhaa sun nutti hin deebine amma maal godhuu qabnaadha wanni sammuu keessatti irra sin dhiisee deemuu barbaade akka itti yaaddan barbaadu dogoggora gaafa dargiin kute achin deebine malee gaafa dargiin kufees gaafa TPLF fi ABO wajjin biyya seenan dogoggoruma akkanaa kanaatu uumamee ABO'n humna xiqqoodha qabdi namni keenyaa sedduun dammayne waraana guddaan qabnu TPLF waraana guddaan nurra qabaachuudha wajjin hariyoo dippiloomaasiidhaa addunyaa wajjin nu caalaa qabaachuudha wajjin caalaa nurra keessee addunyaan waraana keenya moora galchitee TPLF marsaa itteeni nyaadhamnee ama 27 jilbiifannee boohaa turre jechuudha misteekii keenyaa tan deengaddaa gaa ijoolleen daabni ni beekti 2018 waan ta'e dogoggora nuti goone daa'imni ka gaarii beeka wanniin amma waan kana dubbadhuuf arraas ammaas dogoggora santu deebi'ee dhufaadhaa jira
دوغورا 2018 غورسان خانوما emotional تاني لفاخاني كيرو لبو في وريدي كمان تمان دوتي تيب اللف كافني بودر اوبيدي اودا في نفتنيان ندالني الراس نمني خيني هاگا درچالا اجيفا مادا هاگا درچالا هدمادا هاگا درچالا ساما جرو خانا الراس سنتو ديبي وداف ديما تنان نمولچاد اجر كون أكن تاني مال قدو قمنا ورّي على في خيس جرو هيوني أرومو دا ولت رفاني وجينغ تاني هجري غرم ديمات آجر أكمل ديم غرم ديمو قمنا أكمل ديمو قمنان والقافتشو يرون سا أمانتنا خرابراتين كيرو في قرم بيهيسا أبوتين كابينيا أرومو دا قوتي بولان كيني دفكان بولان برسيسان humna waraana bilisummaa Oromoodha akkamit jibeessin humnaan dhayin'ee diinagdeedhaan wareega lubbuudhaatiin akkamit jibeessin akkit karaan itti kabajaa arkachuu teessuu san qofa waan ta'eef akkam goonaa yeroo wal marannu osoo oolleen bulle osoo dabarre osoo ammaas akka dubbii 2018 akka dubbii 1991 dha akka sheenaa nutti hin taane yeroon hojjechuu qabnu ammaan tana mootummaan abiy nu achi diigamtee jirti nu achitti diigamtee jirti mootummaan abiy ahmed facaatee jirti abiy ahmed kana booda na amana deebi'ee mootummaa ta'uudhaaf hin taa'u jara keenya waa kana muduran dubbadhee ture an guyyaan lakkaawaadhaa fi jira abiy ahmed guyyaa yookaa biyyarraa baqatee dhageessanii يوخا إفنسي لدغيسني يوخانيس إذا أكست لدغيسني بريكينج نيوز أوجا سواي أبي أحمد ديب إيه موتوم ما تهود عارفين وان ديب إيه موتوم ما تانيف واهما تريسا غافان ديب لا فيبراتي واحد دون تريس سنيف وان ديب إيه موتوم ما تهود عارفين تنيف وان إبال سي تريس غرو أردو بدو أبي أحمد غوامت ديب إيه منغستي تون تاو موتوم ما تهود عن تاو أبي أحمد ديب إيه فرصة مركزشود عارفين تاو إبارة جرتومتي إفيفو موتوم ما إفسيهاد أنجلو أبي أحمد يوها لك أمبر غرتك قبلي أركيلو سن سنفرني خيسا قبلي أركيلو رأسن يو لك أمبر غند سنفاته يو كست إفلالي مالي إننو أبي أحمدو أكا برايم منستيري بيت إفلالات أنجلو وان إنك أمني خنيفي أولكاسون غاري دامت موتومان أبي ديغمتي جرت سو موتوما ديغمتي خيسا أكمتي أوروميا إجارو دمتي أجندان كيني قدان كان توقبا وان كان برين ستورم هاغونو اتحايانو خرا دندهامي هندان همنا ورانا بالسماء أورومو راجبي سورة هافول لفن قويا ديدمي سجل جولاي هاوسون أورومو دا يوخا أرتستون أورومو دا منسوتتي سجنتا قدو رقبا فندريسينجي ورانا بالسماء أورومو دا تيبقلو داف ديمان داوتي مكون فادا أدنا ماما فادا إن يخونيس هدوداتو قلو داف ديم يوني وان كهرا هرماني ارتستوني خيني خا الدنيا رجلو بكا هندا سجنتا كنا قبيسا سجنتا أكنا قبيسا أكمت هم أورومو أجيبيسنا أكمت وران بالسماء أورومو أجيبيسنا أكمت دينجين كينيا دايركتي وران بالسماء أورومو برجهيك أبصو أورومو آتيف وات كليات وات النسودان دهجني يرون إفقافن أمان تنعرة غراغرو ما تكلين كم غرتو كودي ما داجر أكتو كودي ما داجر فول فنان كينيا أورومو قبرو ما جلا باسو يفنان كينيا توفي جلا أكسبت إفباسو توفي جلا إفباسو راب وني لمين أمان تنجي خوني هجة مودك أبا دلغ مودك أبا جيتي يادا فياتا يرو غاري أبا دار سينجستين إريسو ورد في بودر لغي فتوف شير قرادا نمني ندنو چرا لغي فتشو دا هاركتو ورين أسرتي يادا
akkaan cimaadhaatiin qabeettan komantii jalnaa kaaya. Yaada cimaa yookaan mormu yookaanis na deeggaru yookaan yaada kana kuffisu yookaan yaada kana ol kaasu warreen qabdan yaadan ciccimaa komantii tanaaf kahaadha. Fayyaa ta'a yeroo gaarii qabaadha.